guyyaan har'aa eebila 14 jala bultii guyyaa gootota Oromoo walumaa gala diddaa cunqursaa fi gabrummaa didanii kanneen wareegamanii guyyaatti yaadannudha. Guyyaan kun seenaa qaba. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti adda ta'e bara eebila 1980 jaallan hoogganoota adda bilisummaa Oromoo hayyuduree adda bilisummaa Oromoo gaafasii ta'e jaalle Magarsaa Barii yookaan Barii Sowaabee hayyuduree adda bilisummaa Oromoo akkasumas jaalle Damissee Tacaanee yookaan Jaalgadaa Gammadaa ittaanaa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo jaalle Abboomaa Mitukkuu miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo yookaan jaalle Abbaatiikii akkasumas jaalle Igazuu Bantii yookaan Doorii Bariimoo miseensa gumii sabaa ta'e isaan kun qondaalota hoogganoota adda bilisummaa Oromoo ol'aanoo ta'an 4 akkasumas qondaalotaa fi hoogganoota godinaa ta'an jaalle Irranaa Qacalee jaalle Marii Galaan jaalle Faafam Dooyyoo jaalle Falmataa yookaan jaalle Caccabsaa ta'an ka waliin turan akkasumas isaa waliin ka turan jaallan lamaan jaalle Dhaddachoo Boruu fi jaalle Dhaddachoo Mul'ataa dirqamaaf dirree bahaarraatii gara Somaaliyaa otoo deemanii bakka Shiniggaa jedhamu kanatti shiftooti Somaalee qabanii jaallan kana eenyummaa isaanii erga gaafatanii booda jaallan hundi isaaniitu Oromoo ta'uu fi dirqamaaf gara Somaalee akka deeman bal'inaan erga ibsanii isaan kana bakka lamatti qoodamaa jedhanii kanneen islaama taatan gar tokko kanneen kiristaana taatan immoo gar tokkotti jedhanii adda baasanii warra islaama tahani dhiisanii warra immoo kiristaana ta'an rashanuuf yookaan ajjeesuudhaaf waan ni jedhanillee jaallan kaayyoo bilisummaa Oromoof waliin waadaa seenanii waliin bahanii nuti amantii mataa keenyaa qabna akka Oromootti immoo Oromummaa akkasumas cunqursaa diddaa cunqursaa fi haqa barbaacha ka waliin deemnu waliin irbuu ka seennedha jechuun adda bahuu didanii adda bahuu diduu isaanii keessatti hunda isaanii bakka tokkotti shiftoonni kun rashananii isa kana wareegama addaa ka guyyaa addaa ta'ee fudhatee adda bilisummaa Oromoo koree gidduu adda bilisummaa Oromoo 1984 akka guyyaa gootota Oromootti kabajamu murteesse. Kanaaf bara 1984 irraati jalqabee guyyaan kun guyyaa gootota Oromoo kanneen diddaa gabrummaa jala kufuu diduudhaan sana dura wareegaman Oromiyaa guutuu keessatti loloota ta'an keessatti akkasumas sana booda bakkoota adda addaatti bifa adda addaadhaan jaarmiyaa kamuu jalatti haa jiraatan bifa adda addaadhaan qabsoo bilisummaa Oromootiif akkasumas haqa mirga ilma namaa mirga dimokiraasii mirga ilma namummaatiif kanneen qabsaa'an guyyaatti yaadannu ta'uu adda bilisummaa Oromoo bara baraan yaadata. Kanuma keessatti bakkoota adda addaatti akkasumas dargaggoota waraana bilisummaa Oromoo keessatti uummati qabsoo kana ofitti fudhatee qabsoo kana jala hiriiree wareegama baasu hunda guyyaa akkasitti ni yaadanna jechuudha. Bara kana akkasitti yeroo yaadannutti barri kun immoo bara addaa eebila 2020 kun haala addaa qabatee ka dhufedha. Guyyaa kana silaatii bakka hedduutti wal geenyee jaallan keenya yaadachuudhaan bifa addaatiin ka wareegamnu ka yaadannu ta'uu hundi ni yaadata. Barri kun garuu bara dhukkubni addaa daddarbaa COVID-19 yookaan COVID-19 ka jedhamu addunyaa kana raasaa jiru keessatti kabajnu ta'u walgahii godhannee bakka adda addaatti kabajuu dadhabnullee akka adda bilisummaa Oromoo qajeelfama baasetti alaafis ta'e keessaan ummati keenya guyyaa yaadannoo goototaa kana akka maatittis ta'e akka nama tokko tokkottis ta'e bakka jirutti
hunda nama tokkoonis ta'e maatiidhaanis gartuudhaanis akka yaadatu ibsa baafnee qajeelfama adda bilisummaa Oromoo baaseen akka kabajnu kanarratti waamicha keenya goona. Kana keessatti otoo garaagarummaan godhanne kanneen haqa ilma namaatii fi mirga namaatiif wareegaman hunda ni yaadanna. Kanuma keessatti COVID kun immoo balaa addaa addunyaa kanarratti fidee kan dhufe ta'uu isaarraatii fi hanga ammaa gara miliyoona 1,925 hanga har'a jirutti fi 224 ka dhukkuba kanaan qabaman kanuma keessatti gara 1,119 ka du'an ta'uu isaatii fi kuni balaa guddaa nutti qabatee deemu waan ta'eef ummati keenya akkuma kanaan dura ibsa baafne har'as irra deebinee jennu bakka hundatti balaa kanarraa of eeguudhaaf qajeelfama World Health Organization yookaan dhaabbati addunyaa kan fayyaa ilma namaatiif yeroo yeroodhaan qajeelfama dabarsu akkasumas ministeerri fayyaa biyya Itoophiyaa yeroo yeroodhaan qajeelfama dabarsu qajeelfama kan hordofuudhaan quunnamtii hawaasummaa kan walitti nama dhiyeessu kan nama walitti bubuusu harka wal qabu wal dhungatu akkasumas immoo wal hammatu kana fakkaataa irraatii of qusatanii yeroo qufaan immoo yoo nama qufaasellee nama hattifachiisellee bobaa jalatti godhatanii hattifachuu qufa'u yookaan immoo waan akka maarrabaa yookaan waan akka waraqaa lallaafaa soft paper jedhan kana dhimmatti ba'u akkasumas harka saamunaadhaan deddeebisanii dhiqatuu fi qajeelfamoota bahan hunda jala bu'anii balaa kana jalaa bahuudhaaf walii himuu odeessa walii daddabarsuu wal barsiisuu kana akka yaadannuu fi kanammoo itti fufinsaan qajeelfama kana akka hojiirra oolchinu gadi jabeessinee dhaammanna. Haaluma kana keessatti kanin utoon ibsiin irra hin darbine dhimma kana irra aanuudhaaf mootummaan Itoophiyaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyiin yeroo darbee jaarmiyaalee siyaasaa hunda gartuudhaan mari'achiisee haala kana keessa darbuudhaan garaagarummaa siyaasaa malee paartiilee jiranii fi ummatii fi mootummaan harka wal qabatee balaa kana keessa darbuuf akka waliin hojjetu waamicha godhan kana hundi keenya fudhannee deemnu keessatti haala nama gaddisiisuu fi seenaa keessatti hin irraanfatamne kana hundi keenya fudhannee ototti deemaa jirru bakka hedduutti waajjirri keenya cufamuu jalqabu haala erga labsiin hatattamaa ta'e keessattuu baha Oromiyaa keessatti kanneen akka Galamsoo, Qarsaa, Laangee, Dadar akkasumas ummata reebuu fi saamicha naannoo gaara mul'ataa bobbaa waraanaa bobbaasuudhaan ummata reebuu fi ariihuu kuni mul'atuun haala hedduu nama gaddisiisaa fi seenaa keessatti illee kan irraanfatamne ta'u haala ummati keenya koronaa vaayirasii kana jala bahuudhaaf wal barsiisaa fi akkamitti wal qabannee deemna haala kana keessa darbina jedhu keessatti girrii kanaaf haala suukannaa isaa keessan ummata reebuu fi waajjira cufuu akkasumas gaafatamtoota hidhuun nu mudatee jira. Dhimma kana mootummaan hatattamaan akka sirreessullee gaafannaa kanneen kana hojjetan ummata irrattis ta'e seenaa biyya kanaa keessatti haala rakkisaa koronaa vaayirasii keessa jiru keessatti kana dalaguun isaanii irra darbamne seenaan illee kan irraanfatamne ta'uusaa ibsannaa. Kanarratti saffisaan sirreessi godhame miseensota hidhuu fi ari'uun bakka adda addaatti akka nurraa dhaabbatu ammallee irra deebinee gaafannaa jechuudha. Qabsaa'ota kufan yoomuun irraanfannu bilisummaa Oromiyaan gumaa isaanii abaafnu roorroo alagaa baachuu garaan isaan didee baddaaf gammoojjiitti warra diina hidde qaamaaf lubbuu isaaniin qabsoo haqaa fufee
saba Oromoof jecha falmaa irratti kufe. Warajoota Oromoo boonsitoota qomoo Taaddee Birruuf Baaroo Guddinaaf Elemoo Hayilamaariyaam Gammadaa Mohee Addoof Maammoo warra akka Nimsaa Addoof Abdullaahi Ganamoo yoomuu ni yaadanna tasan irraanfannu kaayyoo isaan kufaniif qabsoon fiixaa baafnu. Qabsoo dirree bahaa dhiigaan taraaranii hayyoottan Oromoo diinaan kan dhumanii Gadaa Gammadaatiif Abboomaaf Magarsaa Dhaddachoo Buruufaa Marii fi Caccabsaa Faafamii fi Gazuu warra seenaa boonsaa Irranaa Qacaleef Dhaddachoo Mul'ataa faajjii isaanii ol kaasuuf nurratti amanata. Bobbaa qabsoo irratti oggaa marfamanii amantiin of oolchuu nyaaphaan qoramanii nuyi dhiigaan tokko tasadde hin baanu amantii fi kutaan gonkumaan qoodamnu lubbuu of oolchuuf jecha kaayyoo keenya hin dagannu jedhanii didanii kaayyootti cichanii tokkummaa Oromoo lubbuun kabajanii waliin dhaabbatanii xoofoo du'aamatan. Dhiha Oromiyaattis kan dirree saaqanii jaleef gabroonfattuu otoo adamsanii Giraay keessatti kan summiin dhumanii Abbaa Tolasaatiif Yohaannisiif Jaalleensaa warra akka Suleemaaniif kan akka Taaddasaa gantuudhaan ganamnee nu summiidhaan dhufne kaayyoon itti fufneef akka achi hin hafne jaallan jajjabaadhaa faajjii keenya kaasaa bilisummaa Oromiyaa gumaa keenyaan baasaa jedhanii dhaammachuun nutti amanatanii galfata Oromummaa nutti kennatanii maramanii ciisan wal boraafatanii baddaa arbaa guuguutti warra akka Qindeessaa otoo lolatanii kanneen ta'an aarsaa gammoojjii billiqaatti hundaaf taatee fakkii diina gogombistee goota kufte jukii shamarran Oromoo warreen akka saartuu Aashaa Sabboontitti kan loltee lolchiistu qabsaa'ota Oromoo seenaan hin dagatu kaayyoo isaan kufaniif lalisee haa guddatu. Warra akka Nuuraddiiniif kanneen akka Qorkee jaallan kaayyoof kufan diina muruun kokkee lubbuutti wareeguun kanneen fufan qabsoo Abdurrahiimiif Fiichee Dassaalanyiif Xaasoo Mahammad Diloof Dhahaa Geetaachuuf Guttataa murannoo isaan qaban seenaatu dubbata. Guutamaa Hawaasiif Mul'isa Abbaa Gadaa aarsaa lubbuu baasuun kanneen eegan waadaa baddaaf gammoojjiitti qabsaanii qabseessaa warra akka Nagaasaaf Milkeessaaf Araarsaa Mixiquuf Waaggaarii boruuf guutuu caalii dagaagaa baay'isaaf warra akka Maammadalii qabsaa'oo gameeyyii warra akka Addeessaa jaalleen isaan waliin lammii ta'an aarsaa goota akkasii dhabuun gubee nama aarsa. Seeraa du'a taatee raasnee isaan hin kaasnu faajjii isaanii ol kaasnee dachaa haa qabsoofnu bilisummaa Oromiyaan gumaa isaanii haa baafnu. Baakkootti marfamee rasaasaan dhahamee siif rasaasan fixnu jaleedhaan jedhamee uleedhaan reebamee baacaa ajjeefame nagellee Booranaatti nagaadhaan sobamee sabboonticha luboo gammachiis rashaname. Gochaa suukkanneessaa kan garaan nu gubatu farrummaa wayyaanee kan seenaan dubbatu bilisummaa Oromiyaan ekeraan isaanii haa boqotu. Jaallan fakkii gaarii warra isaan booda warra akka Burisoof warra akka Baroodaa warra akka Yaasiinfaa warra akka Hurreessaa gootota akka Dirreef leenca akka Hirreessaa erbuu seenan eeguun lammiif ta'an aarsaa gootonni akka isaanii baay'ee hin danatu kaayyoon isaan kufaniif lalisee haa guddatu. Qabsoo itti haa fufnu galii isaa rukutu kaayyoonni ganamaa galii isaa rukunne qabsoon saba Oromoo ammallee hin dhaabbanne lubbuutti wareeguunis nu biraa nafne shira wayyaanotaa sirriitti hubatanii iyya labsii waliif dabarsanii bahaaftii haan jenne yookaan kaabaa kibbaa alagaan bulchamuu roorroof didhaa jibbaa barattoonni Oromoo murannoon ka'anii utuu qabsaa'anii kan wareegamanii seenaan haa yaadatu dhiiraaf shamarranii. Wayyaanee wennattuun kan dalagaa fafaa maqaleetti ajjeesan simeel matarrafaa qubee waan barsiiseef sababaa uumanii shifarraa fayyisaa manaa gawwaamanii isaan ajjeesan rasaasa harreebanii qotataan Oromoo mirga isaa ukkaamamuu
guddina dhorkamuu terroorisamu didhaa itti taanaan warra nyaaphaan morme barattoota keenya warra rashaname Baay'isaa Baabsaatiif Mulugeetaa Akkasaa Asaffaa Fittafaa fi Balaay Baay'isaa wayyaaneef jaleen ishee waloon itti duulte sabboontota jeestee qabsoo kaamsuu yaalte qaroof sabboontonni sanaaf hin sarmine roorroof didhaa baachuu tasa tole hin jenne mirga abbaa biyyummaa Oromoon sarbamuu Finfinnee baafamuu jaleen tole jedhee keessaa ari'amuu warri isaan bilbilchee guddoo isaan aarse guutummaa Oromiyaatti ka'ee wal dammaqse qabsoo abbaa biyyummaa bakka iyyuu finiinse dargaggoof shamarran waloon hiriiranii mirga abbaa biyyummaa kanneen falmatanii gareen gita bittuu itti bobba'anii yandoo rasaasaa warra fixamanii Dirribee Jifaariif Amalaworqi Bulii Geetuu Dirribaa fi Sabboonuu Qaqqaalii hundumaa tarrisuun silaas hin salphatu daddabreen kaasaa seenaan haa yaadatu gabrummaa dinanii kanneen ficcilanii humna gabroonfattuu agaaziidhaan dhumanii jaagamaa badhaaneef kabbadaa badhaasaa malkaamuu tafarraaf lachiisaa dhaabasaa dabalaa oliiqaaf haabtaamuu baay'isaa fiqaaduuf abbabaa waajjiraaf nuurasaa barattoota Oromoo marabbaan ka'anii diina qawwee dhate dhagaan lolatanii gootummaan kufanii seenaa galmeessan barattoonni Oromoo dhalaaf dhiiraan jenne alagaatiif buluu tokkolleen sarmine Jamaaliif Fayyisaa warra akka Burtukaan dhiigaaf lubbuu isaaniin kan mirgaaf falmatan Kunzaa fi Hayilee Dastaa warra akka Madhiluu kanneen hirmii jedhan alagaattiin buluu Habiibaa Raggaasaatiif Aannanee Addaamuu meeqa tarrisanii meeqa isaanii himu warra akka Hamajiif Morkataa Iddoosaa dilbootti fixan akka ilmoo bineensaa Alamaayyoo Garbaaf Gaaddisaa Hirphasaa nyaapni itti geessitee darartee gidirsaa dandeettii qabanitti weennoon itti naaftee kan namaaf hin malle jawwee waliin hiitee sammuudhaan xiqqistee reebdee hiraarsite gootaaf qaroo keenya rasaasaan ajjeeste sabboontonni Oromoo durirraa eegalanii kaayyootti cichanii utuu lolatanii hireen isaan geessee kan wareegamanii faajjii keenya ol kaasaa qabsoo fiffiniinsaa Oromiyaan ni bilisoomti qabsaa qabseessaa jedhanii dhaammachuun nutti amanatanii lubbuu hunda caaltuu lammiif wareeganii qabsoo fufsiisanii nutti dabarsan qabsoo dachaa fuunee irbuu isaanii haa eegnu bilisummaa Oromiyaan gumaa isaanii haa baafnu qabsoo dachaa fuunee irbuu isaanii haa eegnu bilisummaa Oromiyaan gumaa isaanii haa baafnu